ijoollee taanee manni isii kiiloomeetira 6 nurraa fagaata ture. Anis miila qullaa kiiloomeetira 6 qaxxaamuruuni sanbata guddaa hunda dhokadhee ilaalee ni deebi'a ture. Hiriyoota akkaan wal jaalannuu fi dhufafoos akka wal fuunu waadaa waliif himnee turredha jedha abbaan qabeenyichaa Mansuur Jamaal yommuu waa'ee jaalala isaa ijoollummaatii fi isa jalqabaa gaafatamu. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Warroonni maatii Akkoo taatan viidiyochi akkasitti tolu shakkii waan hin qabneef laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuun fi iddoo bilbilaa irratti cuqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoon haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaan guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii Akkootti dabalamaa isin jecha ceesisa boodaa akka wal agarru ta'aa turtii keessan wajjin godha. Social media irratti namoonni oduu dhugaa irraa maqitamsaasuun jireenya nama dhuunfaa irraa eegalee hanga nageenya biyyaa jeequtti kan deeman akkuma jiranitti ta'e. Gama birootiin immoo waan gaarii ittiin dalaganii ummataaf biyyaafis fayyadanis tokkoof lamaa miti. Viidiyoolee TikTok irratti dalaguun yeroo gabaabaa keessatti beekamtii kan argate abbaan qabeenyaa Mansuur Jamaal viidiyoolee dalaguu irratti konkolaataa qaqqaala'oo fi meeshaalee biraand ta'an fayyadamuu isaatiin namoonni uf jajuu fi jechuun isa qeeqan akkuma jiranitti ta'e. Akka motivational speaker ta'uu isaatti immoo dubbiilee hamilee namaa kakaasan dubbachuun ilaalcha namootaa gara dalagaatti jijjiiruun fi isa waliin akka dalaganii fi guddatan carraa banuu irratti nama shoora olaanaa bayaa jirudha Mansuur Jamaal. Umrii daa'imummaa isaatti ture abbaa irraa qarshii 3,000 liqeeffachuun karaa ulfaataa qaxxaamuruun daldala bunaa fardaan kan eegale. Hadda akka biyyattiitti miiliyoonara ta'uun waggoota 10 booda Prime Minister biyyattii ta'uuf karoorfachuu isaatii fi hamma qabeenya isaa kan waliin ilaalu ta'a. Namoota TikTokii hojii gaariidhaaf itti fayyadaman keessaa tokko yoo ta'u jechoota hamilee namaa kakaasan dubbachuun beekama Millionaire Mansuur Jamaal. Viidiyooleen hojjetu baay'inaan biiroo manaa fi konkolaataa isaa biraand ta'an keessatti ta'uu isaatiin wal qabate namoonni kan isaatii miti jedhanii isa qeeqanis akka jiran dubbata. Oromiyaa Iluu Baabur Mattuu baadiyaa xiqqoo Bachoo jedhamtu keessatti dhalatee kan guddate Mansuur Jamaal haadhaaf abbaa isaatiif ilma tokkicha. Barumsa hanga kutaa 12 deemuu kan danda'e yoo ta'u qabxiin gara yuunivarsiitii isa imalsiisu hafuu isaatirraa wal qabatee ture yaada isaa gara daldalaatti jijjiiruu akka qabu kan murteesse. Yeroo kana ture carraan jireenya isaa yeroo dhumaatiif jijjiire kan uumame. Namoonni baay'een amanuuf ni rakkatu. Mansuur mucaa waggaa 18 ta'ee ture abbaa isaa irraa qarshii 3,000 yeroo sanii liqeeffachuun baadiyaa xiqqoo Bachoo jedhamtu irraa buna fardatti fe'uun Mattuu geessee akka gurguraa bahee dubbata. Sanbata xiqqaa hundumaa fageenya kiiloomeetira 18 lakkaa'amu imaluun buna lafarratti afee nagada. Yeroo ji'a tokko hin guutin keessatti qarshii 6,500 dalaguun haadhaa fi abbaa isaa akka uwwise dubbatee ture. Maatiin isaas ni galateeffatan ni eebbisan. Eebba maatii kootiin as gahee jedha Mansuur. Buna gurguree erga fixee boodas suuqii dafee deebi'uun akka gurguraa ture dubbata. Yeroon boodas daldala fardaan geggeessaa ture gara konkolaataatti jijjiiruun gara Bahar Daarii fi Gondariittis daldaluu eegalee ture. Waggaa 20 isaattis qarshii 100,000 yeroo sanii miiliyoona yeroo ammaa lakkaa'uu kan danda'e yoo ta'u dargaggoonni waggaa 20 ol ta'an galii mataa ofii qabaachuu qabu jedha. Yeroo jireenya isaa haalaan kan itti fayyadamuu danda'e yoo ta'u waggaa 10 booda Prime Minister biyyattii ta'uuf karoora akka qabu dubbatee ture. Gama artiitiinis fiilmiidhaan garagaraa produce gochuun beekama. Interview isaa irrattis ani hiyyeessaa miti miiliyoonara malee jedhee ture. Interview kana irrattis meeshaalee qaala'oo fi dunyaa baay'ee baasan akka fayyadamu dubbate. Akka fakkeenyaattis suufa qarshii 50,000 baasu qubeellaa daayimandii doolaara Ameerikaa 30,000 yookiin akka qarshii Itoophiyaatti miiliyoona 1.5 ol baase konkolaataa biraand ta'anii fi isaan hafanis kan qubaan lakkaa'amanii miti. Biyya keenyattis walga'iiwwanii fi qophiilee gurguddoo akka biyyattiitti qophaa'an irratti akka keessummaa kabajaatti affeerama. Private jet irraa eegalee bakka qalbii namaa hawwachuu danda'utti viidiyoolee kan waraabu yoo ta'u hamilee namatti horuuf karoorfatee akka ta'e dubbata. Waggoota 8f Xaaliyaan, Norway, Indoneeshiyaa fi Ugaandatti akka dabarse kan dubbatu yoo ta'u turtii isaa kana keessattis muuxannoo argate gara biyyaa fiduun akka irratti hojjetaa jiru dubbata. Qarshii miiliyoona 15tti lakkaa'amu
ramaduun dargaggoota fedhii biizinasii qaban irraa yaada fudhachuun akka hojiirra oolchan taasisee jira. Yeroo ammaattis dhaabbata 5 jechuunis daldala online, Yetum Delivery, Batu Media, Discovery Technology, Motor Ride and Jakarta Production jedhaman yaada dargaggoonni uumaniin qabeenyaan gargaaruu fi sheeringiin dalaguun dhaabbata gochuu danda'ee jira. Imalli daldalaa waggoota 17 itti fudhate firii milkiitiin akka daraareef dubbata. Umrii isaa 17 erga guutee booda kophee miilaa yeroo duraatiif akka godhachuu eegale himee ture. Miliyoonerri kun gaafii waa'ee jaalalaa irratti dhiyaateefis akkas jedhee ture. Ijoollee taanee manni isii kiiloomeetira 6 nurraa fagaata. Anis miila qullaa kiiloomeetira 6 qaxxaamuruun sanbata guddaa hunda dhokadhee ilaalee ni deebi'a. Hiriyoota wal jaalannuu fi of afoottis akka wal fuunu walitti himnee ture. Haa ta'u malee maatiin ishee fedhii ishee malee akka nama biraatti heerumtu taasisan. Anis sababa kanaan naannoo itti dhaladhee fi itti guddadhe dhiisee baqadhe jechuun seenaa jaalalaa isaa darbe dubbatee ture. Dhiyeenya kana interview TV OBS irratti godheen gaafii waa'ee fuudhaa irratti gaafatameef deebii akkas jedhu kennee ture. Minimum haadha warraa 3 tokko nan barbaada. Maaliif jennaan maaliif jennaan ilaa amma wanti guddaan kan nu galuun dandeenye maayini waan sin biyya Indoneesiyaatti ati haadha manaa godhattee ji'a booda ji'a lamas booda haadha manaa biraan barbaadda taanaan isheetu fileesii fi dabare. Asitti garuu biyya keenyatti Itoophiyaa keessatti haadha manaan fuudha jechuu miti. Abaloo haadha manaa lammaffaa fuudha jettee gaafa mana keessatti taasoftu. Dubbiin baddeetti bakka abidda qabatteetti manattinna ani daddabalachuun hin barbaada. Dhugaa soof jennaan tokkoon hin barbaadu. Daddabaladhee akkuma sina jette immoo akkuma sina jette immoo yaa'u walumaa galatti osoo mortuu hortuun horti akka jedhan abbaa qabeenyummaa isaatiin fi oromummaa isaatiin asiif asii kan itti dutu baay'atus gurbichi garuu nama laayyoon fakkaatu. Anis gama kootiin oromummaa kee ittiin boonuu baattus baga oromiyaatti dhalatte jechaa qophii kan koo asirratti goolaba. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment qophii hadhaa waa'ee seenaa jireenyaa abbaa qabeenyaa Mansuur irratti isiniif qopheesse kana fakkaata. Qophicha qindeessuun kan isin waliin ture ani Ayyaantuu Abdiiti. Viidiyoo biraarratti hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif hawwi.